Erga gaafa inni wareegameeti kaasee waa dubbachuudhaaf maatiin of qusatee ture. Maatiin ka'umsi inni waa dubbachuudhaaf of qusatee jiru akkuma beekamu biyya kanatti namni tokko gaafa wareegama isaa sana justice isaa fiduu fi barbaachuudhaan kan hafe ittiin daldala siyaasaa hojjechuudhaaf qaamni socho'utu baay'ata. Qabatni keenya inni guddaan callisuu keenyaaf qaamni kamuu ajjechaa isaatiin wal qabatee daldala siyaasaatiif akka itti fayyadamuu hin dandeenyeef callisnee jirra. Jalqabumarraa garuu qabiyyeen nuti qabnuu fi ilaalchi nuti qabnu dhimmi isaa qaama sadaffaa qaama qulqulluu ta'e qaama sadaffaa qaama dhimma kana keessaa quba harka hin qabaanne akka nuuf laallamu fedhii akkasiidha qabna. Haa ta'uyyuu malee qaamni biyya bulchuu abbaa alangootaaf jalatti qabuun heddasii miidiyaa irratti babba'ee warreen yakka kana raawwatan harkatti galfanneerraa yakki kun qaama eebeluu jedhamuun raawwatame akkasii maaloo jedhanii akkuma sila yaadatamu yeroo sanatti guyyaatti 2-3 ibsa laachaa turanii kuni wannuma barameedha. Ho'a siyaasaa fi tapha siyaasaati kuni maatiin kana sirriitti hubatee beekaa garuu maaf callisee yoo ta'e ammas irra deebi'ee kan inni sitti himuu danda'u tapha siyaasaatiif itti fayyadamuu qaamni kamuu akka hin dandeenye jala murree waan nuti amanneefi. Kan biraa ji'a 9 kana keessatti akkam ture yoo naan jette jalqabumarraa naannoo amma mana murtii olaanaa Dadataa kanatti darbuu isaaniitiin dura bakka Araadaa Maddab Chiloot naannoo Piyaasaa Giyoorgis jedhamu sanatti jecha isaanii harkaa fudhachaa fi dhiyeessaa turanii yeroo isaan illee achitti dhiyeessan nuti Amboo turre yaa boo'icharraas hin kaane waan ta'eef Amboo irraa deddeebi'eetiin naannoo Piyaasaa Araadaa Maddab Chiloot jedhamu sana dhaqaa ture. Achillee gaafa damnu ganamaan sa'aatii 11 manaa baheen naannoo sa'aatii 1tti Finfinnee gaheetiin bakka jedhame sana dhaabadhaa. Gaafa naan achi qaqqabu waan akka isaan hin dhiyaannee waan akkasii waan daa'imni waggaa 2-3 hin hubanne waan ishiin fudhataman kennineef kana nurratti raawwachuudhaaf yaadu galchanii dhaddachi jalqabame fa'ii dhaddachiin jalqabamne isaanis hin dhufne nun jedhu dirqamumaan dirqisiifnee dhaddacha gallee carraan ittiin hordofuu dandeenye illee hin jijjira. Waa hedduudha kan dubbachuu danda'amu ji'a 9 kana keessatti wanni maqaa isaatiin deemaa jiru wanna hedduu yoo ta'e illee ammaaf waa'eedhuma qabiyyee mana murtii kanaa haasa'uudha barbaada jechuudha. Ayyee tole itti deebina waan qabiyyee mana murtii haasofna amma tokko kan naaf kaaftee dhimma kana qaamni sadaffaa qaamni walaba ta'e akka ilaalu maatiin hin barbaada kanaan jette kana qaamni mootummaa itti dhiyeessitan jira qaamni mootummaa itti himtan jira. Qaamni mootummaa kana itti himnu miti fakkeenyaaf ani guyyaa ajjechaa sanaan mana hidhaan ture. Halkan sana mana hidhaana bulchanii edda ajjechaa isaa dhaga'ee bakka Labuustar jedhamuuti gara reeffa qorannaa hospitaala Phaawulositti gaafa geessan ani makiinaa kiyyaattiin fayyadamu kaafadhee gaafa Phaawulositti imalaa jiru naannoo Meeksikoo addabaabayitti qabanii to'annaa jala oorte ta'edhanii bakkee mucayyoon shinfaana qabamtee hidhaa jirtu sana Haccaluu lafa jedhamutti achitti bulee ganama sa'aatii 12 na baasanii eddasii garuu gaaffii malee na gadhiisanii eddasii akkamitti dhageessee akkam ture maaloodha jedhanii jechalleen harkaan fuune bira darbanii haadha warraasaa anatu dura dhagahee dhaqee laalee manatti ol deebi'ee ishee fidee bakka inni boqotee jiru hospitaala Labuustar jedhamutti geessee ishee garuu 4-3 ta'aniitu gaaffiidhaan jarjarsanii qabanii ishee gaafachaa turanii anaan qaamni na gaafatees hin jiru anaan qabanii hidhuu malee qaamni anaan isaa dhageesse akkam ture maaloodha jedhee na gaafate hin jiru. Sana booda tasgabbiitti deebi'uudhaaf ergan yaale namallee mariisiseera. Abokaatoo mataa keenyaa dhaabbanneetu falmachuu barbaadna. Abbaan alangaa mootummaadhaan nu dhaabatu nuuf barbaachisaa miti. Firri isaa homtuu hin jiru biyya kana keessatti. Inni dhugaa isaatiif wareegame malee dhaabaaf miti kan wareegame. Dhaaba siyaasaa tokkoof miti. Isaafis dhaabni mormuutis taate qaamni inni mootummaadha ofiin jedhu kunis fira miti. Ejjennoon akka maatiitti jiru kana. Ejjennoon maatii kanaa fi kana qofa. Qaamni inni mormituudha. Uummata Oromoo fan hojjedha jedhus qaamni mootummaadha jedhee of waamu kunis isaaf fira miti. Kan ammoo evidansii tokkoon maqaa namaa dha'uun yoo barbaachise maqaa namaa dha'ee siif himuu danda'a. Kana dura olola otoo inni lubbuun jiru irratti deemamaa ture. Eenyu akka irratti bobbaasaa ture. Kun kanaan osoo jiru gaaffii keetti gaafan deebi'u yaaltanittu gaafachuuf yaaltanittu siin jennaan nama seera beeku mariisiseera nama looyerii ta'e. Looyerii gaafan siin jedhu nama ogummaa seeraa waggaa 5 baratee yuunivarsiitiidhaa bahee qofa osoo hin taane specialized nama godhe nama addunyaa kamirrattuu illee deemee hojjechuu danda'u mariisiseeraan waan kana akkamii jedhee gaaffii mariisisu
waan hin yaadamnedha. Ittan deeman ilaala yoo danda'ame anumatu qabata garuu waan hin danda'amnedha jedhee namni sun nutti himeera. Akka evidensiitti immoo kan inni ibsuu danda'u namoota ajjechaa sana jalqabuma sanarraa qabanii qorachaa turanillee irraa kaafamee namoota haaraatti miishiniin kun kan kenname akka qorannoo yakkaa kana qabatan inkaan qaama nu filannee qaamni kun nuufaa qabatu jechuu dhiisiiti. Qaamuma durayyuu ajjechaa kana dhaga'ee dhaqee bakka sanatti qorannoo taasisaa ture kanarraayyuu miishiniin kun fudhatamee qaama biraatu miishinii kana gaggeessaa ture. Kana maaf jetta yoo naan jette uummanni siviilii ta'ee akkasitti waa'ee isaa miidiyaadhaan dhaga'u kunillee gaafa ishiin bilisa jedhamtee baatu kana dhaga'e malee mucayyoon kan bilisa jedhamtee inni ajjeefamee bariitu isaatti. Akkami yoo naan jette abbaan alangaanni obbo Fiqaaduu Tsaggaa namni jedhamu bariitu isaa ibsa kenneeraan YouTube irratti ilaalee yeroo sanaan gaddarran jira waan ta'eef ilaalee ልጅቷን መክሰስ ብዙም አዋጭ አይደለም እሷ የምታውቀውን ነገራን አለ ጀዳኒ ቢሊሰ ሺ ባሰኒሩ በሪቱ ሳት አናፍ ሙጫዮን kan bilisa baate gaafsana kanaaf gaafsanarraallee kaafnee nuti fedhii qaama biyya bulchuun akka dhaddachisaa ilaalamu akka wanti isaa ilaalamu maatiin guutuun fedhii akkasii hin qabu. Warra dhimma kan harkaa qaba wajjin maatiin hariiroo akkamii qabu? Sin dubbisuu adeemsa waan qormaata irra gahan sinitti himuu maa inni hariiroon sin gidduu jiru? Achumaan immoo fedhii keessan kana quba qabu akka qaama walabaan akka ilaalamu quba qabu warri garee abbaa alangaa. Asirratti yeroo jalqabaatiif gaafa dhimmichi araadaa middag chiloot irraa ka'ee ልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት bakka jedhamu sanatti gaafa darbu daddacha isa jalqabaa irratti abbaa alangaa dhimma kana qabatee deemu isa dubbisuudhaaf biiroo isaatti galeen ture haadha warraa isaallee qabadhe akkaataa seeraa ani looyerii miti afaan seeraati waan inni haasa'u jiraachuu maluu danda'a an abbaa seeraa miti garuu dhugaan immoo tokkitti dhuma dhugaan abbaa seeraa kan biraa dhugaan nama professional biraa keessa jiru kan biraa ta'uu hin danda'u dhugaan dhugaadhuma akkaataa ajjechaa sana gaafa nu ibsuu fi dhugaan nuti beeknu dhugaan ani gaafa ajjechaa sana arge waan wal fakkaataa tokko hin qabu akkaataa ajjechaa gaafa nu ibsu waan akka dokumentarii fi piikcharii nutti meechuudha gaafa nutti mu baay'eedhuma yeroo kennee fi dhaggeeffadhe naannoo daqiiqaa 20 oliin kennee fi isa dhaggeeffadhe sana keessaa wanni fudhachuu ati dandeessu tokkittiin hin jiru jalqabumarraa kaafamee akkuma sila sittime abbaan alangaa suni isaan maksas waagaa yeloon gaafa jedhee dubbateerraa kaasee I think July 1 or 2 2020 jechuudha ibsa namichi sun kennirraan kaasee deemee mucayyoodhuma kana bilisa baasuudhaaf hojii hojjetamaa turedha. Kanaaf isa gaafa naasofsiisuu diraamaa daa'imti waggaa 5 illee hamanuu hin dandeenye nutti himee nu amansiisuu gaafa yaalu fedhii keenyatti agarsiifneerra. Totaalii fedhii keenyatti agarsiifneerra hin beeku. Normaalii hin beeku akka justiisii biyya kanaatti nuti amanaa hin jirre keezii keenyallee akka isaan qabachuu hin barbaanne hin beeku sirriidhumatti beeku. Garuu qaamni oliyyannoon akkasitti dhiyaatus akkaataa adeemsa hojii biyya kanaatiin hin jiru. Ani sammayoonaan arganne akkan siin jedhe nama looyerii ta'ee professionaalii looyer nama ta'ee mariisiseera. Gaafa mariisisu akkuman siin jedhe nama sadaffaa galchinee qabsiisuu miti yakka qorannaa yakkaallee namoota isaan barbaadanitti akka kennan. For example ani waa'ee bilbila isaa gaafadheera. Bilbila lama fayyadama. Bilbilli isaa inni daataa guutuu harkaa qabu ni sirriitti namoota faana wal quunnamu fudhatamee isaan harka jira. Moobaayiliin immoo normaalii akka riizarviitti fayyadamu makiinaadhuma keessatti ture. Makiinaa isaa keessaa birrii 480tu jira. Moobaayilii sana wajjin meeshaan jira. Namni parpazilii yoo ta'e malee bilbila sana qofa fuudhee mi'oota amma kanaa keessatti dhiisee hin deemu. Gaafa egzibiitii irraa nu kennan qarshii 480 kaashiidhuma cheekillee miti kaashii nutti deebisan bilbila isaa tokko plus shugguxii meeshaa maap jedhamuu fi moobaayilii isa daataa ofirraa qabu sana namoota faana hedduu qunnamaa ture isa qofaatu nuun deebifamne bilbilli isaa fudhatamuun isaa innis ergama biraa qaba. Kanaaf qaamni nuti akka qaama sadaffaa ta'e nuuf ilaalamu gaafachuu dandeenyu hin jiru karaan isaa cufaadha. Karaa isaa garuu ammas itti yaadaadhuma jirra. Karaan isaa immoo maalidha gaafa jennee yaallu callisuu ji'a 9 booda dirqama miidiyaatti baanee dubbachuun dirqama waan ta'eef kana gaafa goonu garuu qaama kamuu akka siyaasaaf itti fayyadamu eeyyamuudhaaf miti. Fedhii akkasiis hin qabnu inni dhugaa isaatiif wareegame malee qaama siyaasaa kamiifuu miti. Haa ta'u amma gaafa naaf kaastu haqan arganna jettanii akkasiin yaannee waan akkana kanaa naa tuttuqxe. Maaliif kan haalatti amma mana murtii deemaa jirurraa haqi Haccaaluu hin argamu jettanii kan abdii kutattaniif? Kuni gaaffii baay'ee bareedaadha beektaa. Akkuma sitti misan July 2
gaafuma sana bariitu isaati namoota akkas jedhaman ergama akkasirra fudhatan qaama akkasii qaama maaloo jedhanii maqaadhaanii waanuma qopheessanii wanni ta'an himatanii mucayyoo kana himachuun badaan hin barbaachisu ishee waan na beektu nutti himteetti jedhanii gaafuma ishii bilisa baasan qaama aniifati dhiisi waa'ee Haccaaluu jechuun public figure inni jechuun kan uummataati. Aniifati konkolaataa tokko keessatti taane namni rasaasaan ana rukutee deemee ati konkolaataa sana keessatti ana wajjin reeffa kiyya wajjin qabamte ko akka tasaatti akkasitti ragaan si hin ba'amu. Nama public figure ta'e tokko dhiisi. Namuma idilee tokko wajjin teessee namni sun miidhama tokko irra gahee ati nagaa taate namni nama ajjeesuuf dhufe ko ragaa ofitti gatee hin deemu. Kun jechuun faana gatee deeme. Faana jechuun immoo mucayyoo kana. Qaamni dhufee isatti dhukaase akkuma jedhan dhuka'eeratti dhuka'eet ajjeefame yoo ta'e qaamni dhufee ishii dhiisee deemu hin jiru. Akka jalqabaatti kaniin ati jala muree sitti himu bakki inni itti argame san bakki itti ajjeefame miti. Bakka biraatti ajjeefame ishii bilisa baasuudhaafis carraaqameera. Akkatuma carraaqameen bilisa baasaniiru. Nuti kan abdii kutanne bariitu isaatti gaafa namichi sun ibsa kennu. እሷን መክሰስ ብዙ አዋጭ አይደለም gaafa jedhee ብዙም አስፈላጊ አይደለም. kana jechuun ishiin bilisa jechuudha. Afaanuma baasee እሷን ህፃናት amma jennutti nuti waan na eegnu hin qabnu sii galee. Ittaansee akkaataan qabiyyees mana murtii itti deemaa ture yeroo sanatti daddafanii ibsa irratti kennanii erga uummata burjaajessan booda namoota qabamanii yakkaan gaafatamu qabamaniiru jedhame namoota 4 directly ajjecha kana faana namoota hidhata qabneerraa jedhan namoota kana erga qabdee akkuma seeraattu nama professional ta'ee hojii kanarratti abbaa seerummaatiin kan hojjetu tokkotu mariisifti namni yakkaan qabamee official beekame maal hojii dhaddachi kan ji'a 2 dabarsee beellama gaafa dubbii kana harkisuu barbaadan jalqaba ji'a 2tti beellama qaban achiin taansanii daganaa walgahii gallee maaloo gallee akkaataa adeemsi hedduutu jira adeemsa walxaxaa hedduu argine mana murtii gaafa deddeebinu maatiidhaan ala qaamni mana murtii dhufee illee dhaddacha kana hordofuudhaaf yaalee hin jiru kun akka seenaatti numa taa'anii rakkoon qabu walumaa galatti nuti kan abdii kutachaa deemne adeemsi isaa diraamaadha. Diraamaa hedduu fokkisiisaa, diraamaa hedduu nama dadhabaatiin barreeffame, diraamaallee hedduu namoota dadhaboodhaan aakta godhamu. Nu miti, nu warra miidhamaa miti. Qaamni ala taa'ee kana laalullee ayi jedhee kun waan hin fakkaanne jedhee wanna tuffatuu danda'u. Diraamaa akkasiitu hojjetamaa ture. Kan nuti callisne ajandaadhuma ta'uu jibbineetu. Amma ka dubartii shakkamtee gadhiifamte sanarraa ka'ee akkanatti maa jirtutti wanti maatiin hubatuu fi akkitti immoo gareen dhimma kana harkaa qabu wanti inni himaa ture naareetiivii lamaan waan adda adda natti fakkaata. Amma ishiin gadhiifamuurraas mormii qabdu isaan immoo bilisa jedhanii gadhiisaniiru. Mee waan gareen warri himatan jedhanii fi waan maatiin hubatu kana gidduu garaagarummaa jiru waan wanti dabaltii natti himtee yoo jiraatte. Amma isaan akkaataan isaan itti deemaa jiran inkwaan intala gaafuma sitti meera jalqabuma gadhiisanii mucayyoon akkuma fake news jedhamee akka gabaafamuudhaaf mana sirreessaa turtee maaloo jedhama malee mucayyoon bilisa baate gaafuman sila siin jedhe sana ijoollee himatamaa lammaffaa sadaffaa bilisa akka ba'an hin beekama waan hunduma xaxanii amma diraamaan kun hin dhaabate yaada maaliif dhaabata gurbaasa tokko mirga wabii maallaqa 10,000 gadhiisaniiru ijoollee lama santu hafee gurbaasa lammaffaa sanas badaa waan irratti wanni ta'an hin qabani dubbii walumaa galatti geessanii gurbaasa himatamaa tokkoffaa jedhanii dhiyeessan kanarratti waan hunda xaxanii isumarratti diraamaa sana goolabuudha adeemsi isaan itti deemaa jiru. Maatiin immoo akkasittis yaaduu hin danda'u maatiin jaalatamees jibbamees dubbiin kan jiru mucayyoo kana bira. Akka ishiin hin gaafatamne diraamaa hedduutu fabrikeet godhameera. Maqaballeessii hedduutu fabrikeet godhameera. Akka yaadameetti deemuuf hin dandeenye. Isallee waa hedduu dhimma miidiyaaf hin tollellee yoo dirqama ta'e inuma miidiyaatti haasofnaa fabrikeet godhameera. Moraala nama ta'uurraan kan gadi bu'e waan dhalli namaaf hin yaadne yaada akkasiillee fabrikeet godhanii sammuu namaa xaxuudhaaf dhugaa namaa awwaaluudhaaf diraamaa gadhee oomishaniiru. Waan fe'aa oomishanii waan fe'es fabrikeet haa godhamu maatiin har'as borus gara fuulduraattis dhugaansaa kan jiru intala kana biraa akka ta'e jala mureetu hubata. Ishee gadhiisanii jastiisiin nuuf kennan hin jiru jechuudha. Gaafa haasofnu
keessa wantoota tokko tokko kakaasteetta garuu yaadni maatii haqi Haccaaluu akka kanaan argama kanatu ta'uu qaba jedhee wanti maatiin yaadu maali? Walumaa galatti maatiin kan barbaadu qaamni kamuu jastiisii isaaf gaafatamaa jiru kana keessatti tapha siyaasaa akka baasu jalqaba irratti tapha siyaasaa keessaa isa baasee dhugaasaa qofa barbaachuudhaaf hundumtu akka hojjetu. Inni jalqabaa garuu manni murtii seeraan kabachiisa jedhee of ijaaree lafa taa'ee jiru tapha kana keessaa harkasaa akka nuuf baafatu. Maatiin kan gaafatu kana qofa. Harkasaa kana keessaa nuuf haa baafatu galatoomaa jennaan. Dhimma isaa amma yoonaa hordofanii qabanii warreen abbaa alangaa jedhamanis dhimma isaa qabanii amma yoonaa hordofanii waan kanaan nuuf ga'an galatoomaa jennaan. Garuu tapha siyaasaa kana akka dhaaban keessaa akka ba'an kabajaan isaan gaafanna akka furmaataatti kan maatiin barbaadu qaamni sadaffaa galee haa qabatu dhimma isaa kana. Dhimma itti oliyyannu waan dhabneef dhimma yaada kanatti dhiyeessinu waan dhabneef callisnee jirra. Garuu manni murtii kun ergaa maatii kanaa yoo dhagaye tapha kana keessaa akka nuuf ba'u. Manni murtii jechuun mana murtii haqaa fi dhiiga namootaaf waan jastiis jedhamu kana fiduu danda'uudhaaf hundaa'ee orgaanaayizd ta'ee dhaabbataa jirudha. Haqarratti hojjanna jedhaniitu gaafa wanni ta'an kakuu gaafa wanni ta'an kakatanii itti seenu garuu dhama'ii isaanii isaan mayoonaatiif galatoomaa jedha maatiin. Kana booda garuu akka harka isaanii keessaa baafatan kabajaan isaan gaafanna. Kun akkamitti danda'ama Siisaay? Manni murtii qaama walabaati jedhamee dhimmicha ilaala. Yoo amma manni murtii keessaa haa ba'u yoo jettanii qaamni walabaasin dhimmicha nuuf haa qoratullee jettan eessatti dhiyeessa dhimma kana? By the way, akkasumaan lafaa ka'ee miti kan inni akkasiin jechaa jiru. For example, dhaddacha seennee nuti ji'a 9 kana gaafa dhaddacha isaa hordofnu dhaddacha seennee daqiiqaa 2 turu. Immediately jalqaba dhaddachi. Gaafa mucayyoo bilisa gadhiisan fakkeenyaaf sii kaasa. Taateewwan hedduutu ta'aa ture mana murtiitti. Gaafa mucayyoo bilisa gadhiisuudhaaf dhaddacha ta'an sa'aatii 2 walakkaadhaan kan mana murtii keessa seenne sa'aatii 5 walakkaadhaan dhaddacha argaman abbaan seerotaa. Maaliif jennee gaafa gaafannu ይቅርታ እየተማከርን ነበር ዛሬ መጨረሻ ውሳኔ ስለሆነ ነው እንጀራን kana jechuun ergaa fi ajaja eeggachaa turan akka kiyya akka hubannoo kootti. Maaliif beellama ji'a 2 booda dhufani. Mariin ji'a 2 intaaneeti ji'a 2 muluu mari'attee kan waan irratti waliin gallee fi sa'aatii 3 keessatti mari'attee waliin galteetu murtoo dabarsita. Kun ajajaa waan na dhufeedha. Akka nuti hubanneetti sitti himaa jira. Wanna nama amansiisu miti. Wanni deemaa jiru mana murtii keessatti. Mana murtiitti koo gallee otoo maatiin galee dhaddacha hordofuudhaaf eegaa jiru teessoon guuteera teessoon hin jiru jedhanii maatii adda qoodanii nama barbaadan galchanii nama barbaadan alatti hambisuudhaaf yaallamuun irra hin jira. Wanna akkasiillee nu qunnamaa ture. Si galee wanna hedduutu godhame. Akka namni dhugaasaa gaafachuu dhiisuu akka duuba deebi'u akka namni sodaatu waan hedduutu godhamaa ture. Kana himachuun bo'ichuma baay'isuudha. Kun hin ta'u akka mana gaafatte sanatti yaadni furmaataa maalidha? Manni murtii kun otoo harka keessaa baafate kannaan jettee na gaafatte namni otoo waan nati beektu kana otoo ijji kee ilaaluu namni diraamaa sirratti hojjechuu mannaa dhiifameeraa feera. Otoo jedhame sii wayya. Ka'umsa hedduun qaba harka keessaa baafatu manni murtiin kun kanan siin jedhu bilisa miti maaliif siin jedha wantoota mana murtii keessatti agartuu kasaan bilisaan taane argita. Tokkoon gadhiisanii kurbichuma isa jedhan sanarratti hiistirii uuman kana xumuranii cufuu barbaadu. Yaadni isaa akkasidha. Manni murtii waan akkasii keessaa harka isaa baafatu gaafan siin jedhu tootaalii dhimma isaa gatee haa ba'uu dhimma isaa keessaa haa ba'uu jechuu osoo hin taane dhimma tapha siyaasaa kana keessaa harka isaa baafatu walaba ta'ee haa socho'u. Uumamumaan manni murtii gaafa jedhamu qaama walaba ta'ee hundaa'edha. Akka beekamutti piroofeeshinaalaan qofa qaama socho'uudha. Dhugaarratti hundaa'ee nama dhugaansaa dabe dhugaa sirreessuudha. Kanaaf dhimmi isaa qaama walaba ta'een qoratamee hundumtu yakki tokkoon isaa qoratamee qaama sadaffaatiin erga dhimmi kun qoratamee akka haaraatti waan hundi gadi fageenyaan shakkamtoonni isa faan tuqaa qabatanillee akka haaraatti bakka jiran lafa jiranii qabamanii qaamota dhimmi kun ilaallatu hunda sakatta'ee qaamni sadaffaan kun qoratee dhimma kana mana murtii walaba jedhamee dhaddachi qobaatti qabamee fi akka dhimmi isaa ilaalamuufi malee manni murtii gonkumaa ba'uus hin jedhamu. Garuu tapha siyaasaa keessaa harka isaa haa baafatu. Warroota yakka kana qoranni irra jedhanii karaa isaan ajajanii fi karaa isaan ergaatti kennan kana murteetti kennee dabarsuu qofa hin ta'in hojiin isaa akkasiin dhugaan hin ba'u. Isas balleessanii dhugaa isaas balleessuun hin danda'amu.
hin ta'u kuni hin ta'u bakka maaf hin ta'u yoo ta'e mucaan Haccaaluudha hin ta'u dogongoreera qaamni kana raawwate dogongoruu qofa osoo hin taane qaamumatu socho'a malee lubbuudhaan hin jiru itti fakkaate kanaaf yaadni maatii walumaa galatti adeemsa kanaan dhugaansaa hin ba'a jedhee hin yaadu dhugaansaa immoo intala bira qabnu gadhiisaniiru ji'a 9 guutuu kan dhama'amaa ture ishii bilisa baasuudhaaf kanaaf mana murtii ishii bilisaan gadhiiserraa jastiisiin nuti eegnu hin jiru adeemsa seeraa miti adeemsuma jireenyuma namoota namaa dhala namaa keessattuu waan akkasiin jiru namni bukkeedha namni ajjeefamee maksas waagaa yeellawum jedhamee bariitu isaatti ragaan bahamuu ishiidhaaf ragaan bahamuu jechuun ishiin qaama keenya rakkoo hin qabu jechuudha yookiin ishiidhaaf waadaan galameera jechuudha akkasiidha amma wanti of duuba dhoksinee inni taanu hin jiru kana booda wanni jiraachuudhaafis nuti hawwinee wanna by the way uummanni biyya kanaas manni inni wareegameefis kunis akka hubatuu barbaadu maatiin sodaateetu maatiin maaloo ta'eetu odoo akkasii ofittuu hin himin uummanni isa jaalatu uummanni dhugaadhaan isa jaalatu maatiin kana booda waan inni dhabuu danda'u hin jiru qaamni sodaatu sodaa isaa ofumatti haa himu sodaa nutti hin himina nuti sodaa keessan guddannee ishii kana uummatatti naa dabarsi nu waan ni sodaannee of duuba jenne hin jiru plus gara fuulduraatti illee waan ni sodaannee of duuba jennu hin jiru maaliif addunyaa irratti wanna qabnu dhabneerra nuti namni dhugaasaa dhabee wanna biraa yaaduudhaaf hin danda'u waa'ee sodaa waa'ee maaloo nuti kan callisnee qabanni keessan maalinni ji'a 9 callistanii amma yoonaa eessa jirtu yoo ta'e irra deddeebi'ee kan sitti himuu danda'u waa'ee isaa gaafa kaastu sensitive issue qaamni barbaade siyaasa mataa isaatiif olii gadi harkisuu barbaada waan ta'eef ammas kana gaafan sin jedhu qaamni kamuu isaaf fira miti jaalattoota aartii fi jaalattoota dinqisiifattoota onnee isaatiin ala qaamni inni mormituudha ofiin jedhus qaamni inni mootummaadha ofiin jedhus isaaf fira miti bakka inni dhugaa isaatiif wareegame malee wanna biraa miti dhugaa isaa immoo kan barbaadnu siyaasa abbaa tokko irraa fuunee siyaasa abbaa tokkotti dhoobnee miti dhugaan isaa qobaatti kanaan uummanni isa jaalatu akka hubatuun barbaada jechuudha. Tole yoo tarii wanti hafee toon kana waan jettu jiraate. Galatoomi jaalattoonni isaa hedduutu jira maaliif namoonni dhufanii dhaddacha isaa ordofuu akka didan naaf hin galle hiriyoota isaa dabalatee namni maatiidhaan ala bakka sanatti argamee beeku nama Ingiluu Cimsaa jedhamudha. Kanaan achi namoonni maaf akka dhaddacha sanarratti argamuu hin dandeenye naaf hin galle maybe justicein hin argamuun achi dhaquun keenya faayidaa qaba hin qabuun wanna biraadha garuu dhufaniitu mallee akkamitti fakkeenyaaf hiriyoonni isaa wanna tokko sii kaasuu nan barbaada yeroo lubbuu isaa amaaruudha dhigalaan sagantaa tokko irratti rasaasaan rukutamee jedhame sana awwaaluudhaaf reeffallee otoo hin qorachiisiin bakka ajjeefame sana kaasanii awwaaluudhaaf gaafa deeman achi fuudheetu dirqamsiisee poolisii naannoo sanaa dirqamsiisee fideetu ofuma isaatiif Haccaaluun Paawuloositti xiyyiitii keessaa baasisee xiyyiitii suura kaafateetu poolisitti kenne kaataa sanaan namni isatti dhukaasee ajjeese sun qabamee itti murtaa'e inni akkas ture egaa normaalii ani isa namoota wajjin isa madaalchisaan jiru dhiifama naa godhani isa eenyuma afaan illee isa madaalchisuun barbaadu maaliif argeetan hin dhabe anaaf akka obboleessaatti osoo hin taane akka nama tokkottuu jenereeshinii hedduu keessatti jenereeshinii miti jaarraa keessatti nama akka tasaatti argamudha kana dhugaasaa namni hunduun beeka garuu amma danda'ame namni sanan jaaladha jedhu otoo yeroonni dhaddachirra yakkamtoonni jedhaman sun dhiyaatan otoo dhufanii haala jiru sana laalanii waan nama dubbachaa jiru kana hubachuu danda'u jedhee waan yaaduu fi komachuudhaaf miti komiidhaan akka hubanne namni qaamni nuti komannu yoo jiraate qaamuma dhugaasaa awwaaluudhaaf deemu kana malee qaama biraa waan nuti komachuu dandeenyu hin qabnu galatoomaan jedha BBC Afaan Oromoo. Dhimma ajjecha aartist Haccaaluu Hundeessaa ilaalaa akka jiru mana murtii olaanaa federaalaa Itoophiyaaf pirezidantii kataan obbo Biraana Masqal Waaggaarii komii fi qeeqa maatiin Haccaaluu mana murtichaa irratti kaasaniif deebii kennaniiru. Dhimma mana murtiin qabamee jiru kan murtii maayyii hin argatin irratti yaada gadi fageenya qabu kennuun adeemsa mana murtii irratti dhiibbaa uumuu ta'a akka jedhan obbo Biraana Masqal walumaa galatti manni murtii hagamu walaba ta'ee dhimma kana ilaalaa akka jiru deebii kennaniiru. Walabummaa mana murtii ilaalchisee manni murtii seera mootummaa irraa akka jirutti walabaan kan jirudha. Walabummaan isaa ifaaf isatti kan taa'amedha. Amma danda'ametti nuti kan hojjennu walabummaa mana murtii mirkaneessinee hojiirra oolchuudhaa fi amantaa uummataa horachuu fi tajaajilamtoota mana murtii gammachiisudha. Tajaajila quubsaa kennuudha.
kanaaf hojjanna. Keezii kanarratti ilaalchisee nuti intarfiiraansii yookiin hojii abbaa seeraa hojii dhaddachaa keessa gallee amantaa akka dhabamu wanni goone hin jiru. Wannoota akkasitti deemaniifis obsaan qabnu daanyaan bilisa ta'e walaba ta'e akka hojjetudha. Kan keenye daanyaan hin jira. Komii qaban dhaddachatti dhiyeeffachuu danda'uu qabu. Egaa sirna bulchiinsa haqaa keessatti manni murtii qofaafaa hin hojjetu. Poolisii qorata dura achi abbaan alangaa himata dhiyeessa. Achi mana murtiitti dhufa. Achiin mana murtii keessa immoo dubbiin oolee bula. Egaa jalqabarraa eegalee akkamitti hojjete poolisiin akkamitti abbaan alangaa ilaale. Kun hunduu ida'amni isaa bu'aan isaa mana murtii irraa ga'ee calaqqisa waan ta'eef wanni hunduu mana murtii irratti jigaa jira komiin jiru. Gama keenyaan kanatu walaba isin gochuu dhabee jedhamee wanti nutti komiin dhiyaate nutti ibsamee hin jiru. Amman sirraa dhagaa boruuf isaanis balballi keenya banaadha. Waan sirreessuu qabnu tajaajilamtoonni dhufaniitoo nutti himuu qabani. Nullee isaaniif ibsa quubsaa kennu fedhii guddaa qabna. Kanan sitti himuu barbaada. Manni murtii walaba miti kan gaafnaan jedhan akkamitti akkana jettu jedhee gaafan gaafadhu dubartii Laamroot Kamaal jedhamtu sun ishii shakkumaatiin ishii nama bilisa jedhamtee gadhiifamtu irraa ka'ee wantoota mana murtii keessatti dhaddacha hin seentan jedhamuu isaan mudatu fa'aa kanarraa ka'eetu haala amma deemaa jiruun haqan arganna jennee yaannu waan jedhu kan isaan naaf kaasan. Ilaa dhugumame jette obboleessa koo ilaa amma fakkeenya gabaabaa tokkoon sitti hima. Amma qamadii namti daabboo nuti nyaannu kuni dura in soruu, nogongoluu, uubaa fi midhaan adda adda baasuu, midhaan qulqulluu dhaqanii daaksisuu, isa daake bukeessu akkasittiin miti wanni nuti nyaannee mi'aawaa nyaannu kun. Yoo huuba faana dursee huuba faana godhanii midhaan huuba walitti adda baasuu dhiisanii walitti daakuun badee jechaadha. Waanuma daakame sana bukeessanuu ta'e bukoon badee tolchanis nyaanni badee jechaadha. Kanarraa kan ka'e hundi keenya qaamoleen seeraa, qaamoleen haqaa, seektarri haqaa kun bal'aadha. Poolisiin jira, abbaan alangaa jira, manni sirreessaa jira, manni murtii jira. Manni murtii immoo sadarkaa adda addaa qaba. Egaa waa'ee yakkaa ilaalchisee qorannaarraa fa'aa dubbiin jallatti. Himannaarraa fa'aa dubbiin jallatti. Hundee dhabdi fa'a. Kan immoo manni murtii dhumarra calala. Waan jalqaba baddee gonfoon jalqaba baddee dhaammataa hanqatti jedhaniini dubbiin akkas ta'uullee dandeessi. Kanaan halatti mana murtii irraa dhugaatti manni murtii waanuma isatti dhiyeessan proosas godha. Waanuma isaanitti dhiyeessan madaala. Waan madaalli hin kaafne yoo fidan maal godha manni murtii? Homaan godhu. Sanuma madaalii irra kaa'ee ilaala. Kanatu rakkoodha. Kan ammoo hunda biratti rakkoon isaa eessa jira? Poolisii bira moo? Abbaa alangaa bira moo? Dhaddacha bira moo? Mana murtii hoggansa bira moo? Jedhamee iddoo itti jallate sana sirriitti dhugaa jiru irratti hundaa'anii walitti agarsiisaa sirreessaa deemudha. Dhumarratti kan ibsuu barbaadu manni murtii olaanaa federaalaa isa durii miti haaraadha. Nuti abbootiin seeraa walaba ta'anii seera irratti hundaa'anii hamlee gaariidhaa fi jajjabina gaariidhaan akka dhimma ilaalan leenjii kennine, hubannoo kennine, hojii isaaniitti hin gallu dhaddacha gurmeessinee hojii isaanii hojjetaa jiranii kan mansitti himuu barbaadu obboleessa. Dhumarratti dhimmi kun qaama walaba ta'een nuuf qoratamee manna murtii walaba ta'eenis addatti akka nuuf ilaalamuudha kan nuti barbaannu jedhu kuni seera amma biyyi kun qabduun hagam danda'amaadha isinitti fakkaata. Manni murtii laman jiru gaa manni murtii nuti beeknu hunduu kan amanuu fudhachuu qabu mana murtii seera mootummaatiin hundaa'ee jirudha. Manni murtii federaalaa jira. Manni murtii olaanaa amma dhimmi kun irratti ilaalamu. Manni murtii olaanaa biraa hin jiru. Manni murtii olaanaa kanumatu dhimma kana ilaala. Isarraa qaban immoo manni murtii waliigalaa hin jira. Dhimma akkasumatti sadarkaadhaan ilaalama. Manni murtii biraa walabatti aaraa dhaabbatuu malis hin jiru. Waan qabnurraa amantaa dhabus nurra hin jiraatu. Komii jiru immoo qabxii komii ofii qaama ilaalutti dhiyeessuudha. Amma anuma bira dhufanii kanaaf kana sirraa komannaa waan akkanaa rakkoon jiraa jedhanii yeroo kaasan hin jiru na bira dhugaa dubbachuudha foo ta'e. Garuu immoo nuti manni murtii saffisaan murtii kennaa hin jiru. Baakiloogii adda addaa keessa jirra. Hamma danda'ametti mirgi dhala namaaf akka eegamu namoonni
namoonni haqa hin dhabne himataanis ta'e himatamaan qixxee ilaalla. Amantaa dhabuun barbaachisaa miti. Abdiin haa jiraatu, amantaa horataa jira. Maayii irratti abbaan alangaa waliigalaa federaalaa kaajjecha artiist Haccaaluu Hundeessaa poolisii waliin ta'uun qorachaa turee fi shakkamtoota mana murtiitti dhiyeessee himachaa jiru komiif qeeqa maatiin kaasaniif deebii kenneera. Qorannoon ajjechaa artiist Haccaaluu Hundeessaa sirnaan gaggeeffamuu fi maatii dabalatee qaamolee qorannichaaf ni barbaachisu jedhaman hunda kan hirmaachise ture jedhu dubbii himaan abbaa alangaa waliigalaa federaalaa obbo Awwal Sultaan. Haccaaluu Hundeessaa ሞትን ተከትሎ ግድያን ተከትሎ በተደረገ የምርመራ ስራ hojii qorannoo yakkaa ajjechaa Haccaaluu Hundeessaa hordofee taasifameen namoota yakkicha raawwatan irra ga'uuf namoota bakka ajjechaan itti raawwatame jedhametti argamanitti dabalataan maatiin isaa gaafatamaniiru. Adeemsa qorannoo keessattis poolisii fi abbaa alangaa biratti dhiyaatanii waan beekan jecha isaanii kennanii jiru. Kanarra kan hafe namoonni yeroo yakkichi raawwatu bakka yakkichi itti raawwatame hin turre jechi kennan qorannoon ni tumsa jedhamee hin yaadamu. Akka qajeelfamaatti odeeffannoon kamiyyuu hin tuffatamu. Adeemsa kana keessatti poolisii fi abbaan alangaa maatii Haccaaluu obboleessaa fi haadha warraasaa dabalatee jecha isaanii irraa fuudheera. Jechoonni ragaa fuune garuu wayita gara mana murtii geessinu bu'uura himata keenyaatiin akkaataa yakkichi raawwatee fi nama yakkichi raawwate nuuf agarsiisa kan jennu qofa kan mana murtii geessinu malee ragaa funaanne hunda miti. Kanaaf adeemsa qorannoo yakkaa keessattis ta'e adeemsa mana murtii keessatti hariiroon maatiin Haccaaluu waliin qabnu jabaa akka ture ogeeyyiin qorannicha raawwachaa turan ni mirkaneessu. Tarii akkana jenneenii nu harkaa hin fuune eeruu akkanaa kenninee fi hin qoranne wanti jedhan yoo jiraate adeemsa qorannoo kan dursu abbaa alangaa waan ta'eef ragaa walitti qabamu kamtuu fayyada kamtuu hin fayyadu kamtu bu'uura qaba kamtu miidhaa qaba kan jedhu kan murteessu poolisii fi abbaa alangaati. Adeemsa kana keessatti isaan kaasanii poolisiinis ta'e abbaan alangaa kan harkaa fuudhuu dide eeruunis ta'e ragaa yoo jiraate ni fayyada moo hin fayyadu kan jedhu tokko tokkoon irratti dubbachuu dandeenya. Nuti odeessa qabnuun garuu adeemsa qorannoo yakkaas ta'e falmii mana murtii keessatti hariiroon hojii maatii isaa waliin qabaachaa turre baay'ee jabaa akka turedha. Maatiin isaa qaamaan dhiyaatanii waan beekan garee qorannoo yakkaaf kennuu isaanii mirkaneeffadheera. Tarii kanaan addatti dhimmi jiru yoo jiraate ilaaluu dandeenya. ለምርመራ ቡድኑ የሚሰጡት ተመቻችቶላቸው ያንን መረጃ ለምርመራ ቡድኑ የሰጡ መሆኑን ጭምር አረጋግጫለሁ። ምናልባት ከዚህ በተጨማሪ ኢሹ ካላቸው የምናየው ነገር ነው ማለት ነው። ከዚሁ ጋር የተገናኘ ከምርመራ ሂደቱ ጋር በተገናኘ ጠንካራ እነሱ የሚያምኑበት adeemsuma qorannoon wal qabatee qorannoon jabaa isaan amansiisu akka hin godhamne fakkeenyaaf kana waliin bilbilli isaaf shugguxiin isaa eessa akka jiru akka hin beekne walumaa galatti adeemsa qorannoo irraa amantaa akka hin qabne dubbatu. በምርመራ ሂደቱ እንደ እምነት እንደሌላቸው ነው የሚናገሩት። እንግዲህ በምርመራ ሂደቱ ላይ መልካሙ አጋጣሚ adeemsa qorannoo irratti wanti gaariin ture Haccaaluun nama baay'ee beekamaa ummata birattis fudhatama guddaa qabu waan tureef duutii isaa dhiibbaa gama nageenyaan uumuu danda'u mootummaan ni hubata. Kanaaf tarii haala dhimmoota kaan irraa adda ta'een abbaan alangaa waliigalaa biyyattii yeroo yeroon ibsa kennaa garee ijaarame poolisii Finfinnee irraas ogeeyyiin olaanoo ga'umsa qorannoo yakkaa olaanaa qaban abbaa alangaa irraas daayirektarootni osoo nafiin irratti hirmaatanii qorannoon gadi fageenyaan godhamaa ture. Namoota ajjechaa Haccaaluu raawwatan bira ga'uuf carraaqeen taasifame haara galfii kan hin qabne halkan guyyaa osoo hin jedhamiin hojjetamaa ture. Mootummaan dafee yakkamtoota irra ga'ee hawaasaa tasgabbeessuu waan qabuuf gama kaaniin ammoo olaantummaan seeraas kabajamuu waan qabuuf namni nama ajjeese bilisaan jiraachuu waan hin qabneef qorannoon taasifame baay'ee jabaa akka ture homaa waan wal nama gaafachiisu miti. Sanaa ol qoratamuu qaba ture kan jedhamu yoo ta'e eeruun jiraachuu qaba. Eeruun kun qoratamuu osoo qabuu hin qoratamne jedhamee yeroos wanti dhiyaate osoo jiraate poolisiinis ta'e abbaan alangaa qorachuurra duubatti hin jedhu ture. Bilbila isaa, meeshaa isaa, konkolaataa isaa walii wal qabatee hundiyyuu sirnaan qorannoon irratti gaggeeffameera. Wanti hin qoratamne hin jiru. Bakka ajjechaan itti raawwate irraa eegalee qorannoo hospitaalaa taasifameen bu'aan argame akkasumas bakka namootni yakka raawwatan itti argaman jedhametti poolisiin qaamaan argamuun qorannoo gaggeesseera. Qorannoo godhameen ragaaleen namaa fi sanadaa argaman mana murtiitti dhiyeessinee ibsuu keenyaan himatamtoonni sadan yakkicha akka ofirraa ittisan kan jedhaman. Adeemsa qorannoo keessatti ragaatee dhiyaachuu kan hin dandeenye meeshaaleen egzibiitiin qabamanii turan hundi maatiif akka deebifaman abbaan alangaa ajajeera. Kanaaf bilbilli isaa hin qoratamne, shugguxiin isaa hin qoratamne kan jedhu maatiidha waan ta'aniif tarii qorannoon dabalataa yoo godhame wanti dabalataa argamuu danda'a amantaa jedhuun maatiin kana kaasu mala. Kuni rakkoon qabu.
Garuu ammoo abbaan alangaa adeemsa ittiin hojjetu qaba. Adeemsa sanaan qorannoo gochuu qabu mara godhee ragaaleen argaman himannaa banuu kan dandeessisan waan ta'aniif himata banee dhimmicha gara mana murtii geesseera. Namoonni himata irratti baname sadanuu yakkicha ofirraa ittisaa jedhamuun qorannoon taasifame jabaa fi milkaa akka ture agarsiisu. Himatamaan waan jedhe ofirraa ittisuu ammoo kan ilaallu ta'a. ስኬታማ እንደነበረ የሚያመላክቱ የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው። ተከሳሽ ደግሞ ራሳቸውን የሚከራከሩበት ሁኔታ ካለ ደግሞ በሂደት የምናየው ነገር ነው። አሁን እርስዎ የሚሉኝ ሶስቱ ተከሳሾች አራተኛዋ አማ ከን ስናን ጀቻ ጅርተን ሂመተምቶኒ ሰደን ሂመተምቶ አፍረፋ አደት ቦደተን ዴቢያ ሰደን ኢሳኒ ገሩ ቶኮ ሚርጋ ወቢን አከባው ጀደሜራ ከለመታስ kallattiin ajjechaa Haccaaluun miti kan himatame. Ajjechaa Haccaaluun kan himatame himatamaa tokkoffaa qofa. Namni sunis duraan abaaboo shanii TPLF waliin hariiroo qaba jedhamee ture garuu ragaan kan agarsiisu mana murtiif hin dhiyaanne. Namni miseensa abaaboo shanii jedhamee Gammachuu jedhamu maqaa abbaa isaallee hin beeku abbaan alangaa. Himatamaan kun hariiroon inni namoota kana waliin qabus ragaan mana murtiif dhiyaate hin jiru. Jecha obboleessaa yoo fayyadame wanti argaa jirru diraamaadha jedha. Kanaaf qorannoon jabaan godhameera jechuu dandeenya obbo Awwal. ማወቅ አልቻለም። እንዴት ከነዚህ ሰዎች ጋር ግንኙነት እንደነበረው ምንም ለፍርድ ቤት የቀረበ ማስረጃም የለም እና የወንድሙን የራሱን ቃል ከተጠቀምኩኝ እያየን ያለነው ነገር ድራማ ነው የሚል ነው ከሀጫሉ ወንድም የሰማሁትና ምርመራው ጠንካራ ነው ማለት እንችላለን። አቶ አወል አሁን ባለው ሁኔታ ወንጀል የተፈጸመው አንደኛ በጣም ጨለማን ተገን በማድረግ ነው። ስለዚህ ጨለማን ተገን የተደረገ ወንጀል በዚህ ልክ ከወንጀል አፈጻጸሙ ጋር yakkichi kan raawwatame dukkana keessa. Kanaaf yakka dukkana keessatti raawwatame namoota yakkicha waliin hidhata qaban saffisa sanaan irra gahee qoratee himata banee dhimmicha gara mana murtii geessuun qorannichi hagam jabaa akka ture agarsiiftudha. Homaa shakkiin qabu. Tarii keewwatni himatamtoonni ittiin haa himataman jedhee manni murtii jijjiiree ilaalchisee adeemsa falmiirra waan jiruuf sirriidha moo sirrii miti kan jedhu manni murtiidhumaa erga kennee booda wanti oliyyannoo gaafachiisu yoo jiraate kan ilaallu ta'a. Laamrooti ilaalchisee garuu abbaan alangaa ragaa walitti qabatee himatarra banuu ni dandeessisa jenneeti kan amanne. Haa ta'u malee manni murtii bilisaan gadi dhiiseera. Nutis ragaa irratti dhiyaateerraa ka'uun bilisa jedhamuun ishii sirrii miti yaada jedhuun oliyyannoo mana murtii waliigalaaf galchinee jirra. Oliyyannoo gaafachuu qofa osoo hin taane manni murtii bilisa waan jedheef mana hidhaatii gadi dhiifamuu qabdi turte. Ta'us ajajni mana murtii kun akka ugguramu goonee bu'uura oliyyannoo gaafanneen beellamni qabamee guyyaa beellamaa eegaa jirra. ከላምሮት ጋር በተገናኘ አሁን ቤተሰብ ሳናገር እነሱ እንደ ዋነኛ ተጠርጣሪ ወይ ደግሞ ላምሮት ወሊን ዋን ወልቀበቱን ማቲዮን ድቢሱ ኢሳን akka shakkamtuu adda dureetti yookiin ammoo akkaataa ajjechaa Haccaaluutti raawwate kan beektu jedhanii kan yaadan isheedha. Isheen bilisa ta'uurraa komii qabu. Ammoo abbaan alangaa isheen akka hiikamtu fedhii qaba ture jedhu. Kanaaf akka sababaatti wanti kaasan ajjechaa Haccaaluu guyyaa sadaffaa booda ibsa abbaan alangaa obbo Fikaaduu Tsaggaa kennaniin mucayyoon yoo waan beektu nutti himte gadi dhiifamuu dandeessi. Ishee himachuuf fedhii hin qabnu jechuun dubbatanii turan. Yeroo kana maras isheedhuma bilisa baasuuf hojjetamaa ture jedhu. Kana irratti maal jedhu ነገር አለ እዚህ ላይ ምን ይላሉ? እንግዲህ የምርመራ በወንጀል ምርመራ ስራ ውስጥ አንደኛው በነገር qorannoo yakkaa keessatti akka qajeelfamaatti biyyoonni kaanis kan hojiirra oolchan nama yakka jabaa raawwate yakkamaa taasisuuf wayita ragaan dhabamu namoota yakkicha keessaa hirmaannaa qaban biroo ragaa taasisuun nama yakkicha raawwate adabsiisuuf ni hojjetama. Yeroo sanatti laamroot yakka raawwatameen shakkamtuu taatus akkaataa yakkichi itti raawwatame kan beektu yoo ta'e kanas sirnaan kan ibsitu yoo ta'e ishee ragaa gochuun warra kaan himachuuf yaadameeti abbaan alangaa yeroos ibsa kan kennan. Garuu sun osoo hin ta'in hafee ragaaleen argaman yakkicha waliin hidhata akka qabdu waan mul'isaniif ishees himatamtuu goonee himata irratti bannee gara mana murtii geessuuf dirqamneerra. Kanaaf abbaan alangaa jalqabumarraa ishee bilisa baasuuf yookiin isheen seeraan akka hin gaafatamne fedhurraa kan ka'e osoo hin taane shakkamtoota ragaa gochuun nama yakkicha raawwate adabsiisuuf kan itti fayyadaman malee ishee bilisa baasuuf bu'uura homaatu hin qabnu. Abbaan alangaa nama dhuunfaa yookiin dubartii tokko bilisa baasuuf fedhii addaa qabaachuu hin danda'u. Abbaan alangaa ishee bilisa baasuuf fedhii addaa akka qabutti ibsuun sirriidha jedhee yaadu. ከተከሳሽነት ለማውጣት አቃቤ ሕግ ፍላጎት እንደነበረው አድርጎ ደምድሞ መናገሩ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ በዛ ልክ ነው የምርመራ ስራ አጠናቅቆ በዛ ልክ ሄድ ነው። አመሰግናለሁ። አንድ መጨረሻ ላይ በአጠቃላይ አሁን ካለው xumura irratti walumaa galatti adeemsa qorannoo irraas ta'ee kan mana murtii irraa haqanii arganne jennee amantaa hin qabnu. Kanaaf qaama walaba ta'een qorannichi nuuf haa godhamu. Manni murtiis walaba ta'ee dhimmicha akka nuuf ilaalu barbaanna jedhu asirratti yaadi keessan maal የሚል ነገር አንስተውልኛል። እዚህ ላይ ምን አስተያየት ይሰጡኛል? Gaaficha jalqabaa garuma keetti deebisu ati gaafii akkasii isaan irraa yoo fuutu manni murtii walabaa isa kamii jettee gaafatteetta? Manni murtii walabaa kan isaan jedhan isa kami?
በገለልተኛ ፍርድ ቤት heera biyya keenyaa irratti manni murtii walabaa fi dhiibbaa qaama kamirraayyuu bilisa ta'e hundaa'eera jedha. Kanaaf manni murtii abbaa alangaafis ta'e himatamaaf osoo hin loogiin walabatee dhimmootatti dhiyaatan ilaala jedhameetu kan yaadamu. Kanarra walabummaan akkamiin mul'ata ree? Abbootiin seeraa walaba miti kan jedhamu yoo ta'e abbootiin seeraa akka jijjiiraman gaafachuu ni danda'ama. Kun bakka hin taanetti garuu biyya mana murtii ofii ishii qabdu keessatti qaama walabaa ta'een nuufaa ilaalamu yoo jedhamu qaamni walabaa kun eessaa dhufa? Qaamni walabaa mana murtiidha. Mana murtiitti himata kan dhiyeessan ammoo poolisii fi abbaa alangaati. Adeemsa qorannoo yakkaa keessattis poolisii fi abbaa alangaa biyyattiin qabduun alatti qaamni walabaa ta'ee biraa qorannoo gochuu hin danda'u. Yakki humna qorannoo biyyaatiin ol ta'ee fi walxaxaa ta'e yoo raawwatu tarii deeggarsa biyyoota biraa gaafachuun ni danda'ama ta'a. Ajjeechaa Haccaaluu wal qabatee garuu qorannoo poolisii fi abbaan alangaa taasisaniin shakkamtoonni to'annoo jala oolanii seeraan akka gaafataman carraaqqiin godhameera. Manni murtiis walaba ta'ee eenyuuf osoo hin loogiin dhimmicha ilaalaa jira jenneetu amanna. Kanaaf gaaffiin qaama walaba ta'een haa ilaalamu jedhu ifa miti. Eenyudha qaamni walabaa? Itoophiyaa keessatti qaamni walabaa mana murtiidha. Dhimma keenya qaamuma kanaaf dhiyeessina. Murtii kennamurraa komii yoo qabaanne murtiin maayii wayita kennamu eegnee oliyyannoo kan nu gaafachiisu yoo ta'e gara mana murtii waliigalaatti geessina. Osoo murtiin dhumaa hin kennamin walaba miti haqa qabeessa miti jechuun walabummaa mana murtii dhiibus ta'a. Maatiin Haccaaluu kana kaasuun isaanii dogoggora jechaa hin jiru. Akka maatii miidhame tokkotti kana yoo jedhan dogoggora miti. Nu biras yoo dhufe deebitti kennina. Garuu isinis akka miidiyaatti gaaffiin akkanaa wayita ka'u qaamni walabaa eenyu kan jedhu ibsuu qabdu. በዚህ ለእናንተ ምክንያት እንደሚመስሉት ጊዜ ኢንዲፔንደንት የሚባለው አካል የትኛው እንደሆነ ብሪፍ ማድረግ አለባቸው። በጣም ነው አመሰግነው ስለሰጡኝ አስተያየት አቶ አወል። እሱንም አመሰግናለሁ። yaada gama himatamtuu Laamroot Kamaal yookiin abokaatoo isheen jiru gabaasa kanatti dabaluuf yaaliin goone nuuf hin milkoofne ka argannu yoo ta'e ni keessummeessina.